akkaataa shaayin irraa itti xalabatta foormii isaa akkamitti akka guutuu qabdan viidiyoo isin qabadhee dhufe. Nagaa isin gaafanne lakka. Akkam jirtu nagaa jirtanii babbareedduuwwan koo hordoftoota chaanaalii kooti. Fayyaa jirtu nagaa jirtu kan na jaalattan kan isin jaaladhu hunduma keessa sinan jaaladha baay'een keessa na jibbuu dandeessanii wanni na jibbitan warra na jaalattan isaanii garuu hunduma keessa nan baay'isee sinan jaaladha. Sababni isaa yeroo isin jibbu wanti ani fayyadamu jiru yeroo isin jaaladhu garuu gammachuun natti dhaga'ama jechuudha. Waan gaarii yeroo yaaddan sammuun keessan boqonnaa argata sammuun keessan hin gammada. Waan gadhee yoo yaaddan garuu namaaf hammeenya yoo yaaddan keessa keessanitti nagaan hin dhaga'amu. Kanaafuu callisaatii na jaaladha warra na jibbitan jechaadha. Isin galee miti akkam jirtu garuu fayyaa keessan an nagaa kooti. Okay, har'a gara viidiyoo kiyyaatti isin darbaa. Baay'een keessan gara TikToktiin gara YouTubetiin akkaataa itti xalabannu nutti minaan jettan. Baay'een keessan immoo si qofatu beeka akkaataa itti xalabannu nuu beeknaa. Har'a nu barsiistaa naan jettan. Warra akkas naan jettani. Ani viidiyoon hojjedhu hundumaa jechuudha. Waa'ee kamiyyuu waa'ee xalabaatis haa ta'u, waa'ee jaalalaatis haa ta'u, waa'ee rifeensatis haa ta'u, waa'ee hundumaa, waa'ee nani hojjedhu hundumaa. Warra beekutti osoo hin taane warra hin beeknetti himaa jira. Waan hubachuu qabdan jechuudha. Dhugaa isin jira baay'een keessan gowwaadha isin. Maaliif sitan na arrabsitu baay'ee? Kana si bichaa beekaa siif birqiidha. Anaaf birqii miti habiibti. Birqii miti bar. Garuu anillee hin beekun ture dura. Dhugaa isin jira foormii sirriitti guutuu hin beeku. Fakkeenya poostii koodii naannoo kanaa hin beeku ani manaan bahu madaamiitii eeggafadheeti isheetu naaf guute. Kanaafuu birqii miti garuu namni wallaaluu danda'a waan tokko isin galee miti maqaa kiyyaatti hin guute last name itti guute waan hundumaa itti guute poostii koodii garuu hin beeku. Kanaafuu namoota hin beekne hubachiisnaa jechuudha. Walirrabsuun faayidaa maalii qaba yaa jarana walirraa baranna. Ani isinirraa hin baradha isinirraa barattanii koomentii irratti yaada keessanirraa baay'een baradha. Dhugaa isin jedhanii keessattuu wal koomentii naaf barreessitan guddaan isin jaaladha guddaa isin kabaja. So yoon oduu gabaabsuu jechaadha. Warri na arrabsitan please nama arrabsuu dhiisame. Anaaf birqii miti nuuf birqii miti YouTube si birqiidha xalabaa si birqiidha naaf illee birqii miti. Okay yaa birqii haa ta'u naaf birqiidha nzee tasmaammoo kanuma. Okay gara viidiyootti yeroon darbu akkaataa itti xalabatta foormii isaa qas jedhaatee ilaala kunoo kana fakkaata darbeen jira. Jamtoota hordoftoota chaanaalii kootii baay'een keessan akkaataa shaayin irratti xalabannu nutti minaan jettanii turtanii. Baay'een keessan immoo nuti hin beeknaa naan jettan. Okay ani warra hin beeknetti himaa jira. Warra hin beekne akkaataa itti xalabattan isinitti hima jechaadha. Okay. Dura aappii shaayin buufattanii aappii nuuni jira shaayiniin jira akkasumas immoo maali maqaan isaa Amazon jira aappii garagaraatu jira. Fakkeenyaaf kun nuunidha Amazon isaas jira kun shaayin jechuudha. Ani bakka kanaa fi bakka shaayinii fi nuun irraa xalabeen beeka. Okay akkanatti gara egaa aappii buustanii booddee akkanatti isinii dhufa jechaadha. Sana booddee waan barbaadan asirratti search godhuu hin dandeessan jechuudha. Waanuma barbaadan boorsaa, sa'aatii, waan adda addaa uffata kan daa'imaa kan nama guddaa akkaataa barbaadaniin fakkeenyaaf asirratti isinii barraa'ee jira. Dress jettanii yoo seentan uffatatu isinii dhufa jechaadha. Qamisii shamarranii fakkeenya sanitti maa jira amma qamisii kana filadhee jedhu addi baagan jedhutu hin jirti kunoo as bira addi baag keessatti saayizii isaa medium addi saayizii keessan dabaltanii yookiin itti irraa dhirristaniiti miti kan godhu qabdanii saayizii keessaniin qofa kan isin ajajachuu qabdan maaliif akkuma isin ajajjessanitti isinii dhufa waan ta'eef jechaadha. So akkasii jechaanii isiniin jedha. Sana booddee immoo waa biraa keessa seenee filachuu nan danda'a caammaa. Okay shoes jedhee tumee shoes for women caammaa shamarranii akkasii kana dhufee jira jechaadha. Fakkeenyaaf caammaa kaname kunis amma saayiziin isaa amma 41tti jira jechaadha. 41 Okay addituu bakke akkanatti erga filannee booddee
milikita akka miskoolitiitti gubbaarra akka miseejitiitti gubbaarratti nuuf kaa'aa jechaadha. As keessatti wanta nuyi filanneetu jira jechaadha. Fakkeenyaaf ani xilaa uffataa fi caammaa nama filadhe kana argitanii miti walitti 164 dhufee okay as jira jechaadha wanti nani filadhe. Okay check out an jedhu bira deemee check godha jechaadha. Sana booddee pricing isaa kan maal maqaan isaa shopping guarantee fi mani taxi mu maal jedhama birri 10 birri 11 natti dabale gara birri 20 jechaadha. Okay please order jedha. Please order kan jedhu gadhuqa jechaadha. Sana ani amma lan argitanii qaxitaa eessa nageessa verify nan jedha jira. Maaliif seetan ani duraanuu intini godheen beeka. Ajajeen jira yookiin immoo intini kiyya guuteen jira foormii koo guuteen jira jechaadha. Foormiin ittiin guutu foormiin yookiin immoo naannoon jiraadhu maal itti guuteen jira. Confirm cancel arakkute. Cancelii godheen jira. Maaliif seetanii ani duraanuu intini godheen jira ka. Duraanuu itti guuteen jira bakka jireenyaa koo bakka waan adda addaa adreesii kiyya itti guuteen jira jechaadha. Okay shopping adreesii isi warra haaraadhaaf akkanatti dhufa jechaadha. Argitanii fakkeenyaaf maqaa biratti wanti nani guute maqaa kootii walala inni lammaffaa immoo maqaa last name lakkoofsa bilbilaa sin gaafata. Akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaa iddoo lamatti sin gaafata optional dha waan ta'eef darbuu hin dandeessan jechuudha dirqama miti. Straight kan jedhu fakkeenyaaf ani straight jabalaa fi tan itti guute jechuudha as biratti. Address line 1 kan jedhutti align address line 2 jabalaa fi city immoo Dubai ani Dubai Abu Dhabi jira jechaadha. Align city Abu Dhabi Align city jedheetiin guute. Okay post code dha baay'een keessa warri nagaafattan post code kiyya 99988 duwwaa 88 amma kana isin beekuu dhiisuu dandeessan. Kanaafuu nama si wajjin hin jiraatu yookiin immoo maadaamii teessan bakka alaqa keessan nama si hojjechiisu gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Post code isaa beekuu waan hin dandeenyeef isin. Okay wanti hafe jira jedhee yaadu maqaadha. Maqaa abbaa keessanii lakkoofsa bilbilaa keessanii iddoo lamatti sin gaafata iddoo tokkotti duwwaa guuttanii bira darbuu hin dandeessu. Straight yookiin immoo naannoo sin jiraatan lakkoofsa isaa sin gaafata. Address line 2 immoo align akkas jettanii itti guuttanii jechaadha. Kana baay'een keessa warra nagaafatanii post code dha. Post code maadaamii teessan gaafachuu hin dandeessanii namoota biroo immoo namoota naannoo isaan beekan namoota birrii isin erga fakkeenya birrii namni dhufee mana keessanii fuudhee isiniif erga yoo ta'e akkas namoota akkasii gaafachuu hin dandeessanii akkas fakkaataa isinii jedha obboleewwan koo. Baay'een keessan nuti hin beekna. Sana booddee save kan jettu gadhuqxan jechaadha. Kiyya save ta'ee jira already. Ani save godheen jira kana dura ajajee beeka haala 3-4 kanaaf isiniin jedha. Galatoomaa isinan jaaladha. Akkas tureeyyuu isiniin jira. Argitanii jirtan. Jedhee tayyaada warra isiniif hin galle immoo ammallee gara TikTokitiin keessan na gaafadha gara YouTubetiin illee comment irratti na gaafadha. Amma hin danda'u isiniifan deebisaa kana durallee isinii deebisaa tan ture isinan jaaladha isinan kabaja. Viidiyoo koo yoo jaalattan namoota biraatiif share godha. Yeroo subscribe gootan please wanti isin dagachuu hin qabne mallattoo bilbilaa gadiin tuqxan taana viidiyoo nan yeroo biraa hojjedhu isin biran ga'u waan ta'eef mallattoo bilbilaa gadi tuqa. Hai dhugaa isin jira baay'een keessan amma gara TikTokitiin dhufee gara YouTubetiin subscribe na godha yeroo isin jedhu waan gammachiisu isin fakkaata odoo isin nagootanii okay mallattoo bilbilaa gadi tuqxanii yeroo hundumaa hordoftanii isin hin jedhu baran okay akkas godhaatimee anallee afaan kee akkasitti na cusiisa. Galatoomaa viidiyoo itti namoota argamutti. Bye bye isinan jaaladha baay'ee tokko hunduma keessanuu.